kamalee cabdu qeedhaaf qabeenya ijoollee ishees dhabdu utuu sabni nagaan rasaasaa waadamu kolfinaan hin jedhin kolfuun hin yaadamu. Kolfuun hin yaadamu utuu lammiin kiyya nagaa dhabee aaduu rakkoon lakkuu taatee jireenya isaa waaduu utuu haati hiyyeessaa akka malee cabdu qeedhaaf qabeenya ijoollee ishees dhabdu utuu sabni nagaan rasaasaa waadamu kolfinaan hin jedhin kolfuun hin yaadamu. Oromoo as deebii akka waan qabsoon dhumeetti dachaatanii warri miidiyaa irraa baddanii jirtanu maaloo as bahaa ummanni sagalee barbaada. Tokkummaadhaan qabsootti deebinu. Waamichi an godhu warri akka waan bilisoomeetti baddanillee kara qabsootti as deebi'aa feesbuukis haa ta'u miidiyaa qabdan hundaan uummata keessaniif waan godhamuu qabu tokkummaadhaan kaanee kara qabsootti deebinu. Qabsoon ganaadha akka waan qabsoon xumuramee wayitti akka waan bilisoomne wayitti callisuun keenya bar akka ummanni baadiyyaa keessaa sagalee dhabu akka hukkaanfamu bar sagalee dhabee jira ummanni kun waggaa kana dhugaan isiniin jedha Wallaggaan keessatti Gujii keessatti eessatti namoota kumaatama dhumaa jiru akka waan bilisoomne waan callifneef rakkoon ummata kanaa dubbatamaan jiru. Kunuu kan inni ummanni kun hanga ta'e rifatee gabbee dubbate viidiyoodhaan waan baheef malee kan otuu akkanatti dhoksaadhaan guyyaatti ciibsamee qalamaa jiru qeerraa buqqifamu argitanii hoo. Dhugaan isiniin jedha. Kan viidiyoon hin bahin amma kan Salaalee keessatti gurbaa kana ciibsanii qalanii jennaan isin miira keessa galtanii sirba banattanii naqabaa nagadhiisaa dhaatan kun guyyaatti immoo kan viidiyoon hin waraabamne dhoksaadhaan ciibsamee Oromoon qalamaa jiru kumaatama. Namni sagalee ta'uuf hin jiru nuti hoo asirraa miidiyaa kanarraa bakka bilisoomneerraa bilisiginnaa biyya bulchaa jira nuti baala gizeedha baala gizee jettee na waamti jarri jenneetiyyuu sirba banannee dhiichifne. Yaa jara keenya sirbaa laftinuun maree jennaan waan bilisoomne nutti hin fakkaatina. Namni 3-4 abbaasaa darii diratee abbaa gammachiismu maal jettan Finfinnee keessa waan dhiichiseef Oromoon bilisoomee reettanii callisina. Rakkoo guddaatu jira Oromiyaa keessa. Akka jarri warri bosona jiruttis warri aangoorra jirus akka jarri walitti dhufanii waan kana furmaata godhanu nagaa buusa. Warri mootummaa yoo abiyya bulchuu hin dandeenye gadhiisaa yoo humna hin qabne uummata ficcisiisinaati. Maal isinii godha aangoorra taa'uun erga biyya bulchuu hin dandeenye. Aangoo gadhiisi bu'aan inni sii qabu uummata ficcisiisin uummata kabajamaa uummata miiliyoona 60 ficcisiisaa jirta bar. Humna hin qabdu taanaan aangoorra wanti itti qabattee teessuun maali? Kan namni aangoo barbaaduuf biyya bulchuuf malee biyya ficcisiisuuf miti. Hin dandeessanu taanaan nama bulchuu danda'uuf dabarsaa kenna. Na dhiba bar. Namni kan biyya bulchuuf uummata ficcisiisuuf moo uummata isaa kabachiisee uummata biyya bulchuudhaafidha kan gaafinatti ta'u. Mootummaa irratti duulanii ajjeefamanii warri miskiinni amma warri kan uummata ficcisiisaa jiru mootummaa irratti duuluudha jettee amma bariituu qawwee minaamin ka jettu kun. Giiftii kun dhaggeeffadhu. Ummanni akkanatti ciibsamee qalamee ajjeefamaa jiru kun mootummaa irratti duudhiisii siyaasni maal akka ta'e uummata hin beekne. Uummata ofiifuu waan nyaatee bulu hin qabne gabbahee dalagatee jiraatutu qalamaa jira. Jarri mootummaa irratti duulanii ajjeefamaa jiru. Sababa maaliitiif ajjeefamu ree? Warra kami warri mootummaa irratti duulaan uummanni fixamu. Aangoodhuma itti qabatan kana itti fayyadamuu hin dandeenye biyya bulchuu hin dandeenye mootummaan kun. Dhugaan isiniin jedha. Dhugaa walitti maa deemuun gaarii. Hin dandeenye. Yoo hin dandeenye immoo maal gochuudha? Dabarsaatii nama bulchuu danda'uuf aangoo keessan gadhiisa. Bilisiginnaan biyya bulchuu hin dandeessu kan jenne barturreerra nuti waggaa meeqa isinitti himne. Bilisiginnaan biyya bulchuu hin dandeessu. Erga uummata kana kabachiistee bulchuu hin dandeenye sababa bara aangoo Oromoon qabutti erga kabajamuu hin dandeenye. Erga bara Oromoon aangoo qabu Oromoon biyya bulchuu kabajamuu hin dandeenye bara kam kabajamnee bullaadha bara. Maaloo warri bilisiginnaa yoo biyya bulchuu hin dandeenye dhuguma warri duraan Oromoon biyya bulchuu hin danda'u jedhan sun dhugaadha jedhanii laata afaan jedha yeroo tokko tokkoon kan gaafinati ta'u dhuguma jedhanii laata Oromoon biyya bulchuu hin danda'u isa jedhu kan akkan amanu nu godhaa jiru. Wallahi በጣም ያሳዝናል. warri bosona jirtanus
ollaan rabba shemiira keessa galee dhugaan isiniin jedha. Warri bosona keessa jirtanus ila yoo nagaadhaan hin lollu nagaadhaan karaa araaraatiin mootummaa kana waliigalaa hin jirru jettan nama akkuma dhibba meeqa akka taatan yeroo hundaan akkasii waraana eebbisiisaa jirtanus quba qabnaa. Nutis waan dandeenyuun isin gargaaraa jirra. Warri bosona jirtan maaloo teessanii eenyuun eegdu? Mootummaa kana lolaa haleelaatii aangoo keessan fudhadhaatii ummata keessan kabachiisa. Calleedhanii bosona taa'u miti. Amma dhaamsi nuti isinii dabarsinu yoo karaa nagaatiin mootummaan dideera jettan dhugaan isinii himaa. Warri bosona jirtan warri abaawoodha. Ilaa qawwee qabataniituma waggaa 10 waggaa meeqaaf bosona keessa taa'uun ummata Oromoo ajjeechaarraa du'arraa hambisuu hin danda'u. Mootummaan kun karaa nagaatiin waamichi godhame haa araaramu jennaan didee miti. Lola qawwee kan ummanni Oromoo achitti isin hidhachiisuuf gaafa rakkoo akkanaatiif mootummaa kana haleelaa haga dandeessan ummanni isinii wajjin haa dhaabbatu. Kana kan isinirraa eegamu ergaa warra hidhatetu bosona jira maqaa keessaniin ummanni dararamuurra yoo lakkii kanan goonu loluu hin dandeenyu mootummaa kanaa wajjiniin jettan. Loluu hin dandeenyu yoo jettan maqaa keessaniin ummanni miskiinni baadiyyaa keessaa akka hin dhumne karaa nagaatiin gala innumti aangoorra jiru akka godhe haa godhu ayyee. Maqaa keessan dahoo godhachuudhaan woboota akkana godhe maaloodha woboos akkanaati jechuudhaan ummanni miskiinni dhumuur isinis yookiin yoo loltan lola. Ganda tokko bilisoomsineerra akkana wallaggaan qabanneerra eddee akkanaatti waraana bilxiginnaa haleellee kana dhaga'uun barbaadnu bara. Kana qofaa miti kan isinirraa eegamu. Lola sirrii lolaati aangoo qabachuuf lolaa yoo loltan. Kalas bilxiginnaa aangoo irraa kaasaa aangoo keessan goonfadhaati mootummaa ta'uudhaaf lola. Dhugaan jirtu kan nuti isinirraa barbaadnu yoo dhugumaan ummata kanaaf yaaddu ta'e lolli qawween hidhatamee bosona ta'amu yoo lolamee ummata kanarraa du'a dhaabuudhaaf gaafa mootummaan biyya bulchuu dadhabu kanatti ummanni isinii wajjiniin jira gadi bahaati lola. Haleela lakkii kana wayyuu Oromoof Oromoo wal lola jettanii yaaddu yoo ta'e walitti kottaa nagaa buusaatii tokko ta'aatii naafxinyaa ofirraa lola. Kana lammanitti tokko Oromoon kan barbaadu. Kanan goota nu taanaa yedduutti ummanni numa dhumaan. Maqaa keessa dibata inni bosona jiru bilxiginnaata ajjeese. Warri bilxiginnaadhaan wobootu ajjeese jedhe. Ummanni garuu miskiinni isin lammanirraa faayidaan inni argate maali? Faayidaan warri bosonaa kunis yoo ilaalu waggaa ammaa warri yaadattan ni yaadattu bara 2018 keessa yeroo araarri Oromoon bilisoomeera maal jedhamu keessa araarri haa bu'uu karaa nagaatiin hundinuu waraana hiikkate haa galuu meeshaa salafaa kaa'u jennaan didanii bosona seenan. Har'a bara 2025 waggaa 7 kana keessa humna jabeeffatee woboon jabaateeraami. Yoo yeroo kanatti yeroo akkan Oromoon ciibsamee akkanatti gorra'amu yeroo lafa saaraa buqqifamu qabeenyi isaa saamamu kana gabbahee Oromoodhaaf lolee waan tokko hin goone ganda tokko qofittii qabanneerra kanaaf waraana bilxiginnaa boojine meeshaa hangana goone jettanii poostii kechuun keessanis ummata keenyaaf bu'aan inni buusu hin jiru akka kiyyatti. Isin lammanuu warri bilxiginnaatis warri bosonaatis xiqqoo gisee tokko bu'aa isin Oromoodhaaf buuftan kan innaa galuu dideban. Tarii yoomi aangoo qabachuun keessan immoo ishii mootummaa kanatu immoo karaa nagaatiin kottaa baqqam woboon yookiin abaawoon aangoo haa qabatu jedheetii dabarsee isinii kenna jettanii eegaa jirtu moo yoo loltanii humnaan harkaa fudhachuu hin dandeenye maalanjaadhaaf bosona teessu. Dhugaa isinitti immoo barbaachisaa isinittis. Mootummaatu lakkii baqqaa woboon biyya bulchuu qaba waan ta'eef nuti akkana jedhee karaa nagaan kottaa maaloo jedhee akkana dabarsee aangoo nuu kenna jettanii eegaa jirtu yoo ta'e rirribarraa dammaqaatii bosona keessas wanti isin teessanu hin jiru gala yoo immoo lakkii hin dandeenya lollee mootummaa kana achii kaasnee ummata keenya kabachiisna du'a ummata keenyarraa dhaarsisuu dandeenya humna jabeeffanneerra jettu ta'e lolaa mootummaa kanaa wajjiniin hin loltanu taanaa wanti isin achi teessanii bakka lammanitti Oromoon maqaa keessaniin du'uuf hin jiru. Yaa jara keenya rakkannee bar waa eenyutti iyyina qoy ummata salaalee qofittii miti bar bakka hundaa du'aara Oromoon. Bakka hundatti rakkatee jira. Jimmaan keessatti gadda torbii tokko dura ummanni jimmaan keessa waan inni ta'aa ture argitaniitu miti. Gibira kaffaluu qabda birrii meeqa kaffaluu qabda jedhamee ummanni baadiyyaa keessatti 50 meeqa gaafatameetuma maan jiru jimmaan keessa. Salaalee qofaa miti ummanni Oromoo hundi dararaa jira. Eenyu akka dararu walii wallaale bakka lamatti qoodame Oromoon. Warra bosona jiruuf warra bilxiginnaata kana godhaa jedha lachanuu qumaara taphata. Ummata irratti qumaara hin taphatina. Ummata irratti qumaara taphachuu dhiisaa. Yoo walitti kottaa araarama Oromoon araarama keessan barbaada tokkummaadhaan iyyuu nafxinyaa ofirraa lollaa yoo jedhan hin dhuftan wali. Ana malee jettu.
aangoo keessan dursitu ummata keessaniif sagalee ta'uu caala aangoo kabaja keessaniif iyyuu yeroo dursa kennitu. Warri bilxiginnaa ana takkana ta'a. Warri bosona ana takkana ta'a. Anatu maal ta'a? Mee ummata keessan dursa aangoon keessan kabajni keessan gadi ta'u ummataa gadi ta'uu qaba. Maaloo ummata miskiina hin dararinaa sababa siyaasaatiif jecha. Ummanni kun nyaatee iyyuu garaadhaan qabu ofiifuu jireenyatti qaala'ee jira ilmoo jalaan ajjeesinaa. Maali wanti akkanaa jara keenya baali rakkanne.